Nooruu harka fuunee daawwattoota keenyaa attam jirtu fagoo dhiyoo kan jirtanii daawwattoonni koo ODM jaallattoonni miidiyaa keenyaa fi akkasumas baga guyyaa gootota Oromoo kan bara 2020tiin isin ga'e jecha achi gara bosona Oromiyaatti bilbileen dhaamsa gootowwan warra bosona jiranii fudhachuudhaafanii qophii addaa godhee yeroo ammaa kana toorarra jira. Mee toorarra keessummaa tokko galfadheera nooruu harka fuunee attam jirtu mee maqaa keessanii fi ga'ee hojii keessanii ibsuudhaan daawwattoota koo wajjiniin sagaleedhaan wal bara. Yee baga jiraattan egaa Jaal Faqqadaa. Mee isin akka wabootti akkamiin guyyaa gootota Oromoo kan bara 2020 kana dabarsaa jirtu mee haalawwan jiran mee akkamittiin akka dabarsaa jirtanii waan naannoo sana jiru mee nuu ibsaa gabaabinaan. Shan barkuma lamaa fi diddama haala gaariin kabajaa jirra. Haa ta'u guyyaan kun guyyaa seena qabeessa guyyaa qabsoon Oromoo itti mandiibbee tokkummaan Oromoo itti kaga'amee Oromoo gola Oromoo hundaa keessa seente jaallaan qaqqaalii fi hooggantoonni gurguddoo wareegamanii qabsoo Oromoo kana ka Oromoo taasisanii nagaa fi gandaan Oromoon qoodamuu akka hin dandeenye Oromoon tokkummaatiin Oromoon tokko ta'uusaa kan ittiin mirkaneessanii fi guyyaa seena qabeessaaf guyyaa kabajamaa ta'uusaa asumaan ibsuu barbaannaan illee guyyaa kana guyyaa baay'ee ulfaataa fi guyyaa kabaja ulfaataan bira qabu haala akkam rakkisaa ta'ullee keessa teenyee haganuu danda'ame kabajachaa jiraachuu keenya sila. Haa ta'u baay'ee gaarii dhagaa keessumattuu waa'ee dhukkuba koronaa vaayirasii waan jedhamu yeroo ammaa kana guutuu biyya lafaa raasaa jiruu fi impaayirri sun illee karaa adda addaatiin dhimma kana belbelsaa jiru kana keessatti mee attamii waraanni bilisummaa Oromoo eeggannaa isin gochaa jirtan namoota haaraa isinitti dabalamanis ta'ee ofii keessaniis walitti siquudhaan yookiin maalii kanaatiin mana waan soorattan dabalatee eeggannaa isin akka waliigalaatti keessumattuu addumattuu immoo naannoo ati jirtutti wanti gochaa jirtanii waa'ee oduu kanaa immoo gadi fageenyaan quba qabaattanii waan isin itti jirtan maaltu jira yaaddoon uummataa yeroo baay'ee kanadha waan ta'eef. Wanti dhukkuba yeroo ammaa kana keessa qorannaa jedhamee waamamu kana bitillee akkuma addunyaan kaan quba qabna waan hundumaa of eeggannoo nurraa eegamu goona haa ta'uuti. Nuti sochoon eeggannoodhaaf eeggannoon keenya dhukkuba kana qofaayyuu diinallee hin qabna waan ta'eef waan lama kan nuti of eeggannu dhukkubni akka biyyaatitti lafa bu'ee jiru kun tokko of eeggannoo tokko kan biraan immoo yeroo hunda diina keenya wajjiniitiin of eeggannootiin wal eeggannootiin sossoona waan ta'eef of eeggannoon keenya baay'ee qabsuudha haala qabatamaa haala danda'amaa ta'eetiin of eeggannoo keenya baay'ee cimsannee sossoonaa haa ta'u immoo dhukkubni baay'ee sodaachisaa fi akka addunyaatti illee uummata addunyaa baay'ee gaagaa jiru kuni nutis uummata addunyaa keessaa tokko waan ta'aneef of eeggannoo barbaachisummaa qabaa uummanni addunyaa illee akka kanarraa of eeggatee eeggannoo barbaachisaa ta'u bifa saayinsawaa ta'een akka inni of eeggatu ofumaan illee akka waraana bilisummaa Oromootti ta'an tajaajilnaaf. Haa ta'u dhaamsicha utuu na jalaa hin xumuriin fuula duraa mee guyyaa gootota bilisummaa Oromoo kanaan wal qabatee kan bara 2020 kanaan wal qabatee dhaamsi ati uummata Oromoo bal'aaf qeerroof qarreef akkasumas dirree kan jiraniif har'a goototawwan keenya lubbuudhaan jiraniif dhaamsa ati akka waliigalaatti dabarsitu yoo jiraate. Gaarii uummanni Oromoo waliigala guyyaan kun guyyaa gootota Oromoo eebila 15 guyyaa gootonni keenya haala rakkisaa qabsoo lafa qabsiisuu keessatti biyyaan baatota deemaa jiranii gammoojjii Somaalee mootummaa Somaalee yeroo san Massaaj Baarree fi gammoojjii Somaalee keessatti shiftoota Somaaleetiin jimlaan bakka tokkotti rukutamanii
boolla tokkotti owwaalaman tokkummaan nagaa amantiin adda qooduu yeroo shiftaanitti gaaffii dhiyeessuuf inni Oromoodha jedhanitti wareegaman waan ta'eef guyyaa seena qabeessa kana guyyaa ulfaataa fi guyyaa kabajamaa kana baga ittiin gochuun barbaada uummata keenyaaf akkasumas qeerroo Oromoo qarree Oromoo uummata Oromoo bal'aa akkasumas waraana bilisummaa Oromoo deeggartoota waraana bilisummaa Oromoo hooggantootaa fi qondaaltota olaanoo bakka jirtan maraatti baga guyyaa goototaa eebila 15 bara 2020 isin ga'e jennee asumaan dhaamsa dabarsinaa fi kanatti haasuudhaan haalli amma keessa jirru haala baay'ee ulfaataa fi haalli qabsoo keenya warraatti Oromoodhaa sadarkaa murteessaa irra ga'ee haala daddaaqan keessaa alaan uumameen rakkoon qabsoo keenya keessa mudattee qabsoon keenya fakkeessa deemuu danda'u sanarraati hanqachuun duubatti akka inni deebi'aa jiru uummanni Oromoo qarreen Oromoo qeerroon Oromoo hundinuu quba qabaatanii qabsoon keenya daandii irratti deebee akka gara fuula duraatti ariitii isaa duraatti deebee fuulduratti deemee galma isaa ga'uu danda'u akka isin erbuu keessaan haaromsattanii guyyaa gootota kana sababeeffachuudhaan dhaamsi kun akka uummata Oromoo hundaa ga'u asumaatiin dhaamsa isinii dhaamnaa jechuudha. Ayyee galatoomii baay'ee fayyaa ta'e tariitii hiriyoonni kee jaallawwan keessumattuu tarii si biratti kan argaman keessaa shamarran utuu hin argamu ta'ee carraawwan kanaan fayyadameetanii isaaniinis dhaamsa isaanii fudhachuu nan barbaada. Tarii si biratti kan argaman yoo shamarran jiraatan isaaniif dursanaa kennaa yoo hin jiru ta'e egaa dhiirumatti illee kennitu. Ayyee shamarratti dhiyeessuu dandeenya waraanni bilisummaa Oromoo zoonii keessa soso'aa jiru. Koorniyaa idileetu keessumatti immoo hirmaannaa shamarroota qabsoo keessatti bu'aa guddaa akka inni qabu ibsamana waan ta'eef akkanuma shamarroon hedduun qabsaa'onni hedduun gargameen jajjaboon jiru waan ta'eef isaan dhiirasiin dabarsaa isaan isaan dabartatanii asumaan kennaa isin immoo fayyaa ta'aa jiraadhaa ulfaataa hin jiru. Ulfaadhaa Jaal Faqqadaa Abdiisaa fayyaa ta'aa egaan daawwattoota keenyaa sagaleen ani kallattumaanii Oromiyaa keessaa miidiyaa irratti as fidee guyyaa gootota Oromoo kan bara 2020 kana yeroo kabajataa jiru kana keessattan sagalee isaanii sin dhageessisaa jira. Amma immoo gootowwan keenya dubartoota Oromoo miseensa WBO keessaa tokko toorarra jiru. Mee maqaa isaaniitii fi waan irra jiran hojii hojjetaa jiranii wajjiniin naaf beeksisanii nooru. Maqaan koo Hiree Oromoo jedhama. Hiree Oromoo naan jettee? Tole Jaal Hiree Oromoo mee gaheen hojii kee miseensa waraana bilisummaa Oromoo kana keessatti akka miseensaatti moo akka maalitti gahee kee dirqama kee ba'aa jirta? Gaheen koo gargaartuu barsiistuu guyyaa filatu. Tole. Mee dubartootaa fi dirree keessatti qabsoo kana geggeessuun hin ulfaatu attamidha? Maal fakkaata? Egaa qabsoo kana keessatti ulfaatuutti egaa kan dandaranne dhuma gabrummaa irra ulfaatu. Kanaaf kanuma jajjabaannuma gabrummaa irra waan ulfaanneef Mee dhaamsi ati jaallawwan kee warra akka kee dubartoota gootota bosona keessa jiraniif dabarsitu yoo jiraate guyyaa gootota Oromoo kanaan wal qabsiistee yoo jiraate mee dhaamsa kee dabarfadhu. Egaa dhaamsa namni dabarsu dabarsuun isin gahe guyyaa har'aa guyyaa seena qabeessa eebila 15 guyyaa gootonni keenya hedduun irratti dhiigaaf lafee isaanii lammii isaanii Oromoof jecha lubbuu isaanii aarsaa godhanii itti wareegaman dhaloonni qubee akeekaaf kaayyoo isaanii kana nuti dabarsanii waan kennaniif imaanaa isaanii kana dhiigaaf lafee irra dhaabbannee irbuu soonnee waan harkaa fuune hanga wareegamaatti kaayyoo isaanii galmaan gahuu qabna jennee kaaneen ejjennoo cimaatti kaane jira. Ayyee miseensa waraana bilisummaa Oromoo Jaal Hiree Oromoo
Egaan sagalee kee ODM laattee fi maqaa daawwattoota kootiinanii si galateeffadhaa, jabaadhaa, jajjabaadhaa, ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Egaan daawwattoota keenya amma akkuma hordofaa jirrutti namoota lama wal duraa duubaan dubbiseetan jira. Gootonni Oromoo iddoo adda addaatiin dhaamsa isaanii ergatan dhaamsa isaanii qilleensarra oolchaa turreerraa gootawwan Oromoo dubartoonnis akkuma dhiirotaa gadi kan hin taane seenaa qabsoo keenyaa keessatti kufanii kuffisaa qabsoo kana dhiigaan lafeen utubanii asiin ga'aniiru. Nullee akkuma kana dhaloonni qubee har'aa dhalannee biyya lafaa kanarra jirru dirqama keenya fudhannee waan dandeenyu hundumaan hundumtuu qixa danda'uuni qabsoo kanaa xumura itti gochuudhaa fi yeroo dhumarra ga'e kana keessatti jabaannee harka wal qabannee akka itti fufnuun abdii qabaa. Egaan qophiin koo har'aa kan keessummaa koo obboloota bosona jiran ilaalchisee dhiyaate kanuma irratti xumuramaa. Fayyaa ta'aa qophii ODM kan biraatiin walitti deebina. Nagaatti.